Dhugaa'u kan fatanii callisanii ta'anii gaabbii nyaatamuu manna. Amma namaaf galeemanii yaada fi ibsatanii du'anii baduu wayya. Silaa keenya sanuma boo'ichi baraan boo'icha gaddis baraan gadduma. Silaa kan lixa Oromiyaa miilanaa, kan Karrayyuu miilanaa, kan Salaalee miilanaa immoo biyya keessaa adduma. Hamma nama obsineerraa si'achi obsan qabnu. Qe'ee abbaa keenya gubate dhaala abbaa keenyaa dhabne maal obsinee hin dadhabnu? Biyya goota meeqa biyyaaf gumaachite warra akka Abdiisaa Aagaa, warra akka Jootee Tulluu, warra akka Abishee Garbaa har'a immoo qe'ee isaaniitu sagaxee mandiraatiin makaraa meeqa arga. Akka seera Waaqayyoottis akka seera Gadaattis dhalli namaa namuma kabajamee jiraata. Maal waa'ee Oromoo gaafa dhageessan maaf isin dhukkuba, maaf sammuu isin nyaata? Biyya kana keessatti nuun lammii lammaffaadha moo maaf akkas gidirfamna? Akkas yoo jettanis immoo keessaa baasa nutti maaka biyya ijaarranna, biyyoo biyya taatu qabna. Abbootiin amantaasi naannoo biraa keessattoo xiyyitiin tokko gaafa dhuka'u soomii ji'a lamaa, kadhannaa ji'a lamaa, du'aayii ji'a lamaa jettanii miidiyaa irraa gurra nurraa cirtu. Gaafa Oromoon akka qoraanii walirratti boba'u immoo hin duutan immoo maal eessa jirtu? Saba kana naa eegi jedhee yoo nama miti Waaqayyootis hin muude. Dhumaatii saba kanaatu argitanii, iyya saba kanaatu dhageessanii, iji maaf isin jaame, gurri maaf isin duude. Xaaqiyaa uddeellatanii, suufiin xaxamtanii, karabaatiin ukkaanfamtanii deemuun keessan nuuf hin qabu bu'aa. Saba nagaan ajjeesiin uummata gidirsin jedhaatti daqaa itti maddu'a. Erga tiksee taatanii akka Museefaa, akka Iyyaasuufaa, akka Haaruunfaa haqummaaf dhugaan tiksaa. Isa sin dhaga'uu didee mataa isin caalimmoo humna keessa miti Waaqayyo dha'ee jigsa. Abbootiin gadaa keenyas warri gaafa irreechaa halkan 11 naxanii malkaa cuuphatanii saba isin jalatti akka qoraanii boba'u kanaaf maaf hin dubbattanii? Moo utuu lubbuun jirtanii fayyaatti duutanii ashaangullitii taatanii? Moo gana ajaja eeggattu, ajaja iskaaylaayitii yookaan ajaja sharaatanii? Jaarsolee akka keessanii jaartii akka keessaniitu sagaxee mandiraatiin lubbuu isaa dhabaa jira. Maal yoo Waaqayyoon sodaachuu dhiiftan, yoo safuus wal dhaaltanii ilmoo keessan ilaaltanii fira? Artistoonni keenyas artistoota simmintootu hin taane artistoonni sabaa. Maaliif waan dubbattan sabni kun Waaqayyoo gadittoo isinuma qaba? Utuu dhugaa agartanii, utuu dhiiga sabaa agartanii maaf irra dabartanii? Dhugaa dubbatanii duu saba ofiitiin wareegamuu hacaaluurraan bartanii?